Umar Bukhari tokko faati dhaggeeffadhu qaldu jirta. Wallaahi billaahi Umar Bukhari ati hin kijibta. Maaliif yoo jette nama gartee yoo mucammaan kunuyyuu qabame itti gammadu keessa tokko faadhaati. Bakka wanni ati haasoytu kolfi ati obboleessa bar namni lubbuu namaa barbaadaa jira malee dhimma wanni irraa hin qabnu gara. Dhimma fakkeenyaa fi afarsaa nama qiriyaatti barbaadaa jira malee. Ismiyee dhaggeeffadhu yeroo duraa jechuudha maal dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu duras yeroo duraa bari namatu bilbila isaa kaasee akkuma bilbila waliin jennu kanatti jedhe maayikeen. Amma immoo barreeffamni akka qaayidaa shurtaan qabuuti. Bilbilummaan isaatuyyuu dhaggeeffadhu. Bilbilummaan isaatu dhaggeeffadhu naabuudi deemu. Warabbal kaabaan akka gama kiyyaatitti naabuudi hatta naa biraatu dawwalchiisee kun Ramzaan ni beeka. Nama hedduutti himee iluulleen na gaafatee har'a garama iluuluu naa dawwalee jechuudha. Wajjin haasofnee quban qabu jedheen mee qooyi yoo bakka miidiyaa irratti waan deddeemu argeetiin jiraa hin agarre isallee maal ta'e naan jedhe. Samboda bakka ani wallahi quban qabu ani nagarre meni barbada dhaggeeffataa nin ture amma yoo kiyarra dawwala jedhe laakiin garuu waa takka nagarre fazaa choora torba dubbata wallahi ani mbeeku yaa rabbi keeriyaan dhageessisu gabaabumatti nama dhibba dubbii ana gaafi koy naafin ani dubbisee jette naafi ol galchi naafi galchi naafi kadir galchi kottu naafi no makana kana barbaanne kottu gale wallahi billahi kijiba dubbannaan guyyaa irraa kana wallahi billahi koy namni yoom waliin haasaa maayike namni edda farso waliin haasaa jira jala kana mee jarana roobidha harbaadha boo maayike harbaadha harbaa ka jedhe naafi kadir galcha naafi wallahi billahi safaata namni isin beeku keessattuu hudduu bantaree jalatti komanti safaatan barreessina anina sa'a hadhaa keessa jiru kana abbaa barbaade ta'e yoo waan dhugaan takkitti taate qofa naa barreessa keessattuu namni beeku jechuudha namni biraa komantii barbaade barreessa sulxaarree fi akkasuma afaan kiyee nafa hamuu dadhabde malee waan taasifamu qaba sii bilbila booda nafa hamuu dadhabde hafarsoo guyyaan inni qabame harbaadha jenneemi arri maali guyyaan jummaadha xayyib namni achi as waliin haasa'e yoo jiraate hin barbaannayyee. Aboyo eessana jiraa samee bar namni tokko namni hundi isaan ni kibaar. Digale? Awwai dubbisee jira. Wallahi billahi manni kutuun kijiba. Aboo ansanii miti yaa akin nama inni wajjin haasa'u hunda gaafadheer. Umar Bukhari ani hiriyoota isaa ta'ii miti chiikota isaa ta'ii inni wajjin haasa'u. Namni na caala harsa ana caala beeku jira. Wallahi billahi gaafadhee naan guyyaa lama quban qabnu jetti kutuun isi. Sigale amma sa'a ammaa kana naa barreessu billahi quban qabnu guyyaa lama bura. Sigale? Okay. Wallahi guyyaa lama as quba hin qabu. Shabakarran jiru na warra umarrakkoo qaba jedhu kan akkam godha sumi yenarraa itti uummanni mataa ani naara. Anaaf afarsoo wal bira hin jirru ummata gowwa dhugaan seenaa anaaf afarsoon garagara jirra. Hin beekti ijoolleen akkan wal mari'anne akkas godhaa jiru. Maalitti beena san siif rabbi beekase watu qabsiise maatu qabsiise si kaaka afaan banee ahma cullee bira dhaqeetin achitti faltii gannaqaa ture. Ayyoo qabsiise maa akka dhabboonatu qabsiise jedhama waan nama sodaadhee waa akka dhaabannaati an wanni waa akka dhuuf hin jiru yoo dhugan an qabsiise jedheetuma dubbadha malee ani waa akka dhuwan akkasiin beekun qabsiifnaan an qabsiise jechuun kanaaf. Homantiin guutuun umartu qabsiise maatu qabsiiseraa jira. Bar akka marattu wanni kun hin fayyadu akkuma barbaade haa ta'u bar afarsaa yoo waa ta'e harka nama keessatti waa ta'e malee harka nama biraa kan ta'an abbammaan barbaade waa godhu namni itti gaafatamu bara ahma cululleedha umaraa ajjeesuyyuu kan itti gaafatamu ahma cululleedha maaliif ergama isaa fudhatee deeme waan ta'eef waan na azzaa jedha jechuudha ajajaa isaattu hooggana isaattu itti gaafatamu higalee milishaa ta'e kana nama ajjeefatu sun ta'e itti gaafatamni du'a biyyi maa qabata namni maaliif isa biyya hooggana waan ta'eef namni hoogganee keessatti namni gartee afarsaa akkana godhe akkana godhaaf jireetiniin nama qajeelchu ahma culullee waan ta'eef mucaan kun waa ta'u kan itti gaafatamu ahma culullee ma higalee kunniin warri isa jala yaa'u waa butachuuf yaa'u kuni waan barbaade yoo godhe kan itti gaafatama fudhatee yoo isin waan barbaadan gootan anatu bara abboo nama naa afarsaan ajjeese baran dhaqee mootummaatti harkane gammadee dheengadda guruppiin itti haasofne tausme dheengadda guruppiin itti haasofne ana jiloo maayike ila hafarsaa jedheen dhaggeeffadhu ijoollee tana biratti ati diina kee hin beektu dhalaama oromoo irraayyuu fagaadhu bakka jirtutti dhokadhu jiraadhu jedheen bakka inni jiru dhugaa dubbachuuf nu marti kennayyuu hin beeknu beektaa dhokadhu jedheen maaliif beektaa ani hin beeka fayyaalessa afaanii waaqaa malee namni fayyaalessi kun nama beekte anaa badoottu na karaa jedhanii abbaa kiyya
ufee jedheni biraa kutee achi booda gaa waan achas gara inni goreeyyuu agarre duraannaa bilbilaa bara farsoon. Umar Bukhari. Wayye Dhageetta. wayye Ramzi. Usme sagaleen yan jiraani. naga injire Tokkoffaa Umar akkana Injira. dhageeffadhu. Selulleen garee sheernaa godhaate ammoo keessaan na dubbisa yoo dhugaa wanni kun kan jiraatu taate afarsoon edana asiin bahu tokkoffaa mushawarri inni as dhufeen mushawaraan beeku lakkoofsaatuun qabu asii dheessuun danda'u. Jarana ajjeesan harka kennata mootummaa Jarmanitti. Dhageeffadha. Mootummaa Jarmanitti harka kennata. Isin hundi narraa dubbadha nama 2,100 wallahi afarsoon du'ee Ahmadu ajjeesedhanii ani kun mootummaa biyya kanaatitti akka taajuu shurrubbee sanitti harka kennata. Harka kennata waajjira poolisaa deeme. Sigaltee dubbii waajjira poolisaa deeme. Edana qabee mana kanatti harka duubatti deebisee yoo ansin garsiisin anuu lafarran deemu. Ati qabiitumaan harka isaa duubatti hidhiitumaan bakkuman siin jedhe bakka sinaa geessitu jira. Ana kanatti dhiisuudhaaf hin taa'u gurbatti. Bakkuman siin jedhe naa qabi. Keessaa siinaa isaa. Kaalas akkasi keessaan natti kottuu akkasitti haasofnaa jabaadhuu miira keessaa bahi akkasi waan maraa keessaan haasaan malee amma dubbatan asirratti maaliif beektaa? Waan hunda hin dubbatan. Ila aarti yoo ofii keetii wanni kun si ulfaate ijoollee hedduu waadaan haaseenantu jira. Namoota akkaan ciccimaa nama achi keessa waggaa 15-20 ture. Wallahi ka akkanaa kana guutee jira. Ka ilmoo qabu, ka haadha warraa qabu. Jechi kun si qofaan hin jedhamne nu hundaan jedhame. Nu maraan jedhame niitii ta'e jechuun ijoollee ta'e maqaa balleessuun haadha warraa kee maqaa balleessuun kennas akkasuma. Namni kun booris nuun jedha. Waan ati barbaaddeen si faana jirra. Iddoo inni jiru bicha nama naan jedhe jira. Kanarratti yoo nama si gargaaru feete iddoo inni jiru qabatamatti yoo amma maqaa rabbiitiin akka kattaami iddoo inni jiru hin beeka. Afarsoomo wallahi keessaan kootu bira dhaqee viidiyoo uruu itti bilbilee kun afarsoon kana jedhe anjarana nama sodaadhu rabbi malee jarana dhageeffadha warri koomantiin shawwadamina. Afarsoom yoo addunyaa guutuun as galabatamte nama sodaatu namni na beeku na beeka. Gatii kana ta'eef Allaal Ahmad deemtee obboleessitee gaafachuu dandeetta. Ana fu'aadiif waliin turre amala kiyyallee na beeken sobu. Ani waan jedhe san ima godha dhibbaan dantaan qabu eenyumarraayyuu. Ani hin qaba jennaan hin qaba dhibbaan dhibbatte dana qabee si garsiisa. Waan edana afarsoo qabee isin Allah rabbi irrayyuu hin deemu. Eeshi mas'uulummaadhatu fudhata. Mas'uulummaadhatu fudhata. Rakkinna afarsoo irra ga'e. Ani waajjira Jarmanii poolisaa dhaqee harka kennadha. Maqaa dabeessa haadha rawu kana ani ijoollee tiyyatti kabajaa godhee yoo mana hidhaa ciise homaa miti. Dhiirri akkasuma beeki. Namni haadha warraa ofii irratti hin qalladu. Gurbaan kuni homaa naan dubne jechiin naan jedhe jecha humna kiyyaati oli. Ani yoo namni afarsoo naa qabee afarsoo muka lubbuudhaan dabru taate Ahmadu ajjeese oo naan jedhan anu fi kiyyaa waajjira deemee harka kennadha. Nama takka deeggarsa barbaachisu. Nama takka. Amma laal. Maalleen barbaachisu. Cufi mee afarsaan cufi Ramza. Laal dhageeffadha. Wanni kun ragaa guddaadha jira kenna. Ahmad cululleen afaan isaatiin guyyaa muraasa dura asirra bahee akka dhaadate namni yoo afarsaa na ajjeese yoo bakka an barbaadu sanitti naa geesse dhageeffadha bakka geeffatullee hin qaba waan ta'eef bakka an barbaadu san yookiin immoo yoo na ajjeese anatu itti gaafatama guutuu fudhataa jira. Ragaa viidiyoo kana dhageettanii miti kun immoo waan bareeda. Laal kuni waan bareeda. Garuu immoo tokkoffaa obboleessi kee as keessa jiru sun illee akka du'u beekuu qabda. Fu'aad. Ahmad culullee ni beekta. Fu'aad obboleessi kee biyya kana keessa jira. Sunis akka nagaan biyya isaatti hin galle hin beekta. Sigalee hafarsaan waa takka yoo ta'e. Maatii qabda. Maatiin kee suni akka qila irraa garra shanamu qilee ati keessa dhalatte sana akka ta'e miti mana wajjin itti cufamee ibiddaan gubatamu beekuu qabda. Kanammoo ati namni si barbaadu hin jiru. Jarman jirta jarman si ajjeesuun barbaadnu. Si ajjeesuu illee hin dandeenyu si ajjeetti. Garuu immoo maatii keetiif obboleessa kee kaayii uffanni sun nu salphaadha jechuudha. Mucaan kun wanna takka haa ta'u warabba lakaaba. Wandaa gara jechuudha. Maayikee deebisati Ramza. Si galee? Kanaafuu mucammaan kun wanna takka haa ta'u. Si galee? Dhimma lubbuu fi arrabni waladda. Gaafa walaa ofii tuqe deebii afarsaan seeratti yoo dhiyaate wanni isa gaafachiisu hin jiru. Seeranuu jechuudha. Si galee? Maa seeran deemudha bakka dhiiraa.
ila asirratti usme waan takkatti isin jechuu barbaadu siifi Ramzaan illee Umar Bukaarii ammallee akkuma gaafa san isa bira taa'ee haasa'e dubbii hin jirree fi wanna kijiba haasayaa jira. Ana isaa fi Afarsoon guruupii walitti hiinee waliin haasofne tokko iyyuu hin qabu. Afarsoon isumayyuu isaa dubbisu an argee hin beeku. Yoo keessan kophaa isaa fatitti dubbise haa fidatu malee na wajjin isaa inni ka isatti haasa'e wayitu hin jiru. Amma reefa sirra taa'ee nama 1300 akka jedhaa jira. Waliin haasayaa turree gorsee jedha Umar Bukaarii. Ayyala yoo jiraatteen dhageetta Umar. Afarsoo waliin guruupiin anaa fi ati isaa keessa teenyee waliin haasofne hin jiru. Kijiba naasa'iin takka jedha. Walinuu maali inni waliin haasofne Afarsaa keessan guruupii goonee nama hin jedhu. Wallahi billaan kijiba wayita san sitti ergataa ture nama salaatu waan jiruuf isin biraa kute in kijiba guruupiin anaa fi inni nu sadii waliin haasofne hin jiru. Afarsoon akka namummaatti naa bilbilee keessan waliin dubbanne waan jedhellee suma qofa dhufee gaafadhe yoo nama takka silaana hiriyaa jiloo qabaami. Jilootti inni minaan suma qofa dhufee gaafadhe sanuu turtii sa'aatii 12 booda callisee jechuudha. Akka nama isaan haasaa qabu waliin haasofnee gorsee deeme ka jedhu ammallee karaa fageeffachuuf deema. Yoo ka waa ta'u taate Umar Bukaarii atillee najaan baatu akkasi beeki waan hin jirrellee uummata irratti kijiba uummata dila kanarratti hin kijibin siin jechuuf Umar. Usme sagalee biraa dhageessisume. Maal godha dhageessisu sagalee biraa yaa'ii kanneen. Sagalee akkamii dhageessistu? Kunoo tanala. Martuun haasaa. Haa dagatamuu dhiisi. Lafarratti suutumaan garee nu ijaarisiin jenneen kun qallaaniidha malee. Buutii hin qabna buutii. Buutii dhagaa keessa jirtu hin qabna. Maal taatesi? Buutii hin qabnaa siin jedha. Kana Afarsoo maali jettee bootaa itti kennitu kanaani. Tunniin ijoolleen usmee maali siin jettu kijibtuudha uuftu. Beekaani garee isaaniiti. Birri sirraa fuudhuuf ammoo waan argite haasofte asitti. Birrillee hin kennin birri namatti hin kennin. Muuya keessaa bayi. Maali namatti dhagaya. Tira keetu dhagaya. Gosa keetu dhagaya. Ufam gammachiisin. Taaftee hin baay'isin. Waan inni siin jedhe kan. Abootni luutu ni kijibte dhiisi yaa'e. Tana dhiisi wala. Luutu dha tunin kijibin ta'uufi hudduu salamtu. Bar koomanti jira dhagee alhamdulillah jira bara soduu jira koomanti sana garreeti. Koomantii sana gartee usme kasitti erge. Ila koomantii sana wanna booda si gaafadhe kun. Qoy. Anu sitti ergee jira laale kun. Yaa. Usoduu eeyyuu jira ishee deeme. Agartee mi? Mul'atuma jira. Malee ani dubbachuu iyyuu hin fe'e illee namni ani itti dhufee gaafadhe suma akkanumaan. Ay deebisee iskrushit godhee rakaafe. Asumarra ammaa. Bani viidiyoo irratti deebi'aa fi noom. Laala amma boo. Amma mul'ataa jira moo mul'ataa jiru? Baay'ee galee qabamee ka jedhu. Mul'ata. Usme ni mul'ata. Dhiisi akkanumaan ni mul'ata. Mul'atumaa jira reemuun namni guutuun mul'atu jedha. Mees kurshiit godhe ramzaate koomanta raajaa kee. Koomanta raajaa kee kurshiit godhe. Okay, matu barsiisaa qaba. Koi koomanta irraa cufaafi koomanta irraa isin cufu qoyaa. No, an screenshot godhen cufin koomantii dhiisi. Ani irraa xaa'ee cufe. Ayya. Argitan em? Amma mul'atame? Ni mul'ata nama kunoo lamaanuu mul'ata. Kunoo warabbal kaaba miseenjera afarsaati miseenjera afarsaanii beektan jechuudha. Isin galee? Miseenjerri kan farsaati jedhi ka. Guyyaan inni barreessee yoo milaali yoo piraanki taatellee. Guyyaa lama Guyyaan tura. kalee malee dheengadda Umar. Wednesday jedhama. Wednesday jechuun roobii. Yaa kunoo guyyaallee asirra jira wanni guutuu ati Umar milikkata amma hin deemtu ati Umar Bukaarii wanni guyyaaf sa'aatii illee asirra jira. Guyyaa Raankii wanni kanaatiin dalagamu. Akkamitti ilmaan buqaa namni